Nagaa fi ayyaanni Waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu hunduma keessaniif bakka iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jaallatamoo obboloota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii baga Waaqayyoodhaan eegamtanii isaan gargaaramtanii jiraattanii ani obboleessi keessanis bakka hin jirutti nagaa kooti. Waaqayyo inni karaa hundumaa nu gargaaree nu jiraachise galata ulfina guddaa haa fudhatu. Tole egaa guyyaa irraa kan ammoo ergaa baay'ee barbaachisaa jireenya namootaatiif kan fayyadu addunyaa kanaaf kan fayyadu qabadhee dhufeen jira waan ta'eef hamma dhumaatti obsaan dhaggeeffadhaa. Daqiiqaa muraasa waraaba waan ta'eef akkuma kana ergaa kana namoota baay'ee biraan ga'aan isiniin jedha. Sheer gochuu, koppiliingi gochuu hin dagatina isiniin jedha. Ergaan kun macaafa fakkeenyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 16 hanga 19tti isa jirudha. Nan dubbisa sagalee kana akkas jedha. Waaqayyo wanta 6 jibba. Waaqayyo wanta 6 in jibba. Isa torbaffaa immoo in ciga'a. Isaanis kanatti fufanii jiru jedha. Dhaggeeffadhaa. Tokko nama waan guddaatti of ilaalu. Nama waan guddaatti of ilaalu. Kana jechuun waan guddaatti of ilaala. Nama kan biraa immoo kan tuffatu. Namaaf iddoo kan hin laalle isa kana jibba Waaqayyo. Lammaffaa irratti arraba sobu. Arraba sobus Waaqayyo ni jibba. Maaliif? Sobni kan seexanaati waan ta'eef. Sadaffaa harka dhiiga nama balleessaa hin qabne dhangalaasu Waaqayyo hin jibba. Maal jibba? Harka nama dhiiga balleessaa hin qabne dhangalaasu Waaqayyo hin jibba. Arfaffaa garaa akeeka hamaa yaadee qopheessu Waaqayyo ni jibba, hin jaallatu. Garaa akeeka hamaa yaadee qopheessu Waaqayyo ni jibba. Inni shanaffaani miila waan hamaa gochuuf ariifatee fiigu. Miila waan hamaa gochuuf ariifatee fiigu Waaqayyo ni jibba. Inni ittaanu shanaffaa irratti nama sobaan nama irratti dhugaa ba'u Waaqayyo ni jibba. Nama sobaan nama irratti dhugaa ba'u Waaqayyo ni jibba. Inni kan biraan inni ja'affaani isa soba gad jijjigsu, soba kan baay'isu, soba kan babal'isu isa kanas Waaqayyo ni jibba. Inni torbaffaan inni Waaqayyo ciga'u baay'isee nama gargar ba'u obboloota gidduutti facaasudha. Isa kana Waaqayyo ni cigaa. Jibbuura darbee ni cigaa jechuudha isa torbaffaa kana. Innis maalidha? Nama gargar ba'u obboloota gidduutti facaasudha. Har'a addunyaa nu keessa jirru keessatti maatii gidduutti gargar ba'u kan facaasu, obboloota gidduutti gargar ba'u kan facaasu, ollaa gidduutti gargar ba'u kan facaasu, jibba kan facaasu, ajjechaa kan babal'isu baay'eetu jira. Isa kana Waaqayyoon jibba. Inni kun hundumtuu nama waan hin fayyadneef Waaqayyo jibba. Utuu wanta Waaqayyo nuun jedhu dhageenya jiraanne biyyi nagaatti jiraata. Namni nagaatti jiraata. Seerri Waaqayyo namaaf kennu namaaf yaadeeti. Qajeelummaatti jiraadhaa gaafa jedhu Waaqayyo, gaarii hojjedhaa gaafa jedhu Waaqayyo namumaaf yaadeeti. Namni qajeelummaa yoo hojjete, gaarii yoo godhe, yoo wal jaallate, yoo wal kabaje, yoo wal gorse, yoo wal dhaga'e lafti eebbifamaa ta'a. Kun yaada Waaqayyooti. Namnis nagaatti jiraata. Biyyis nagaatti jiraata yeroo sana. Kanaaf qajeelummaa Waaqayyo akkuma sanadha. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Seera Waaqayyo, abboommi Waaqayyo teenyee yoo yaanne gaarii akka namaaf ta'uuf kenname. Kanaaf obboloota koo wanta Waaqayyo jibburraa fagaanne kottaa gara wanta gaariitti, gara yaada qajeelaatti,
gala wal ijaaruutti gara tokkummaatti haa deebinu. Waaqayyo nagaa kenna. Waaqayyo furmaata kenna. Sagalee Waaqayyoo kan jedhu sirriidha. Kun ergaa sirriidha. Biyya keenyaaf hin barbaachisa. Saba keenyaaf hin barbaachisa. Ergaan kun baay'ee murteessaadha. Wanta Waaqayyo jibbu yoo jibbine nagaa arganna. Wanta Waaqayyo jaallatu yoo hojjenne nagaa arganna. Kanaaf isa kana irraa of eeggannee jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Isa torbaffaa inni Waaqayyo ciga'u nama gerger ba'u obboloota gidduutti facaasu. Isa kana hin cigaa Waaqayyo. Gooftaan hubannaa isaa nuuf haa kennu. Waan dhaggeeffattaniif galatooma, eebbifama, hojiirra haa oolchinuun dhaamsa kooti. Shalom.